oduu haarawaa jaalattoonni fiilmii Kururuus Oraan bahe baga gammadan hundi keessanuu waraabbisaa xumuree natti fakkaata akka yaada isaanirra nuuf qoodanitti akkasumas oduu haarawaa akka isaan nuuf kennanitti fiilmiin Kururuus Oraan yookiin itti fufaan Kururuus Osmaan waraabbii isaa xumuree waan jiru natti fakkaata. Garuu akka isaan nu beeksisanitti gaafa roobii yookiin torbee dhufuusaan akka fiilmiin kun nuuf gadhiifamu ibsa nuuf godhanii jiru. Isin immoo hanga sanitti YouTube chaanaalii kana subscribe, share, like, comment akkasumas yaada qabdan immoo fiilmii kamis akka itti daballee isiniif finnu yaada keessan nuuf qoodaa isiniin jedha. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif jajjabina akka ta'uuf akkasumas anaafillee jajjabina ta'a. Fiilmii kana kanaan hiikee qabadhee isiniif dhufu ta'a. Hangasitti nagaan turaayii torbee gaarii isiniif haa ta'u. Gaafa 28 fiilmiin kun karaa chaanaalii kanaatti kan isin dhaqqabu abdiin qabaa. Nagaan tura.